Egaa guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Diiseembarii 27 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokkoon deebisa. Gaaffichis akkas jedha. Doolaarri 250 Saudii riyaalatti yeroo jijjiiramu meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Saudii riyaalatti yeroo jijjiiramu 937 tuqaa saantiba 68 ta'a jechuudha. Riyaalatti yeroo jijjiiramu siif galeera jedheetanii yaada obboleetti kiyya. Akkasumas obboloonni nama maallaqa ergu hin beektaa jettanii na gaafattanii lakki hin beeku obbolaa kiyya. Otoo nama maallaqa dursee isiniif ergee deebi'ee isinirraa fudhatu otoo hin beekeeti hunda keessan otoo hin gargaaree baay'ee natti tola. Garuu immoo nama akkasii waan hin beeknee fi yeroo kanattis immoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha irratti mootummaan xiyyeeffannoo guddaa godhee waan jiruufi kanaafiyyuu nama beektan yookaan immoo nama dursee maallaqa keessan isiniif ergee deebi'ee isinirraa fudhatuun ergadhaa malee namni tokko maallaquma hin sharafaa fi namni isiniif fideedhaaf irraan hin ergatina isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Har'atti kan argannu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 252 tuqaa saantiba 23 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 205 tuqaa saantiba 11 sharafa ooleetiin jira. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 204 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 95 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 198 tuqaa saantiba 79 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 48 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 62 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 71 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 78 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 63 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira.
Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 607 tuqaa saantiba 93 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 88 sharafaa ooleetiin jira. Amaaraa baankiin Kuweet diinaara tokko 497 tuqaa saantiba 25 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 85 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 485 tuqaa saantiba 75 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahariinidha. Bahariin diinaarri tokko 495 tuqaa saantiba 20 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263 tuqaa saantiba 52 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 88 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 58 tuqaa saantiba 20 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 20 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessa. Akkasumas obboloonni Joordaanii fi Beerut jirtanii Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin aga walitti deebinutti nagaa keessa tura.